Akkam jirtu guys, baga deebitanii gara channel kiyyaatti dhuftan. Guyyaa har'aas viidiyoo kan biraatti walitti deebinee jirra. Viidiyoo guyyaa har'aas immoo akkuma viidiyoo yeroo darbee viidiyoo badhaasa qabu ta'a jechuudha. Viidiyoo guyyaa har'aas badhaasa isaa irratti hirmaachuudhaaf seeronni nu barbaachisan jiru. Isaanis tokko maalidha? Channel kana subscribe gochuudha. Namni channel kana subscribe hin goone badhaasa kana irratti hirmaachuu hin danda'u. Akkasumallee viidiyoo kana yeroo eegaltan like gochuudhaan eegaluudha. Viidiyoo kana jalqabaa kaasanii hanga xumuraatti osoo irra hin dabarsin ilaaltanii yaada keessan koomentii irratti nu kennitu. Sana booddee abbaa carraa nama lamaaf birrii 100 kan badhaasnu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana ammuma like gochuudhaan eegala. Asumaan wanti isin beeksisuu barbaadu wanti viidiyoo kana keessatti hojjetamu kamiyyuu taanaan ana faana waan wal ilaallatu tokko yoo hin qabu. Sababiin isaas wanti kun beeksisadha. Beeksisa hojjechaa jira waan ta'eef ana faana waan ilaallatu hin qabu. Riisarchii mataa keessanii gaggeessanii investi gootanii hojjechuu dandeessu. Namoonni riisarchii mataa keessan osoo hin gaggeessanii namni kamiyyuu investi godhee hojjetee booddee anaan akka na hin komanne yookiin akka itti gaafatamaa na hin goone asumaan isin beeksisuun barbaada jechuudha. Amma kallattumaan gara websaayitii guyyaa har'aatti seeneen akkamittiin akka reejister goonee jalqabnu isinitti agarsiisa. Websaayitii kana jalqabuudhaaf maal gootu jalqaba gara telegiraamii keessanii ni seentu jechuudha. Namni kamiyyuu taanaan websaayitii kana osoo reejister hin godhin badhaasa kana irratti hirmaachuu waan hin dandeenyeef maal gootu chaanala kiyyaa tek kan jedhu chaanala kana searchii ni gootu telegiraamii keessan seentanii erga chaanala kana argattanii booddee chaanala kana join gochuudhaan bakka kanaatti liinkii isiniif kaa'een jira. Websaayitii liinkii kan jedhu bakka kana jira. Isarratti al tokko tuquudhaan maal gootu gara fuulduraatti akka inni isiniif dabarsu ni gootu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Maal gootu jalqaba irratti bakka kanatti iimeelii keessan ni barreessitu. Kana booddee login password kan jedhu ni jira. Isan ni barreessitu. Kooddii kana hin jijjiirtanii kooddiin kun akkuma isiniif dhufetti ni keessi jechuudha. Kana booddee gara gadiitti reejister kan jedhu jira. Reejister kan jedhu irratti tuqxanii gara fuulduraatti akka inni isin dabarsu gootu jechuudha. Ani dura reejister waan godhee jiruuf jechuudha. Login godheen password kiyyaaf iimeelii kiyya galchan gara fuulduraatti akka inni naaf dabarsu godha jechuudha. Kana booddee yeroo jalqaba seentan haala kanaatiin isiniif dhufa. Kana tokko tokkoon dubbisuu ni dandeessu. Announcement jedha. Tokko tokkoon hanga xumuraatti dubbisuu ni dandeessu. Kana booddee erga dubbisanii booddee next kan jedhu bakka kana jira. Next gochuudhaan ammallee gara kana dhuftanii minimum deposit USDT 20 dha. Guyyaa guyyaatti immoo USDT 1.5 argattu. USDT 20 deposit gootan 1.5 guyyaa guyyaatti argattu. Haala kanaatiin VIP wan garaa garaa ni qaba. VIP waan USDT 20 hanga 100tti deposit ni gootu. Percentii 7.5 guyyaa guyyaatti argattu jechuudha. VIP tuun immoo USDT 100tti hanga 300tti erga deposit gootanii guyyaa guyyaatti immoo percentii 8 argattu. VIP 3 illee akkasuma percentii 8.5 meeqa akka deposit gootan bakka kanatti isiniif ni kaa'a. Erga haala kanaan hunduma isaa gadi buutanii dubbistanii booddee mallattoon X bakka kana jirti al tokko ishee tuquudhaan keessaa ni baatu jechuudha. Amma kan akkuma argitan bakka kanaatti USDT 20 deposit godhee yookiin invest godhee jira. Bakka kanaatti invest wallet kan jedhu ilaaluu dandeessu USDT 20 jedha. Akkasumallee bakka kanaatti brokerage wallet kan jedhu immoo kan isin baafachuu dandeessanidha. Kan wallet keessan irra jiru USDT 18 baafachuu nan danda'a. Isa baaseen isinitti agarsiisa akkamittiin akka baasu wajjiniin. Kana booddee tokko tokkoon gara gadi buutanii taaksonni garaa garaa ni jiru. Taaksota kanas hojjechuu ni dandeessu. Namoota 30 invite friendly yookiin immoo namoota 30 recharge kan godhan yoo affeertan USDT 36 isiniif kenna jechuudha. Ammallee namoota 10 kan top up godhan yookiin immoo kan invest godhan namoota 10 yoo affeertan immoo USDT 16 isiniif kenna jechuudha. Bakka kana immoo dhuftanii daily check in kan jedhu bakka kana jira. Guyyaa guyyaatti yeroo seentan USDT 0.05 isiniif kenna. Ishee kana yeroo hunda seentanii dhuftanii click gochuudhaan USDT 0.05 akka inni isiniif kennu ni godhattu. Kana booddee confirm gootanii amma kun completed nuun jedhee jira jechuudha. Kana booddee bakka kana immoo QRZ Telegram group kan jedhu jira. Telegram group isaanii join gochuudhaan USDT 0.25 isiniif kenna. Isa tuqxanii gara Telegram keessanii isin fida. Telegram isaanii join gootanii duubatti ni deebitu jechuudha. Erga Telegram isaanii join gootanii booddee bakka kana confirm kan jettu jirti. Al tokko ishee tuquudhaan USDT keessan akka inni isiniif dabalu gochuu ni dandeessu. Kanas tokko tokkoon gadi buutanii tokko tokkoon ilaaluu ni dandeessu. Kan biraan maaltu jira gara gadiitiin VIP kan jettu bakka kana jirti. Al tokko ishee irratti tuquudhaan dhuftanii ilaaluu ni dandeessu. VIP waan itti qabee hanga VIP 6 yookiin immoo hanga VIP 6tti jira jechuudha. VIP tokko tokkoon isaaniiyyuu percentii haga argatanii fi hagam akka deposit gootan tokko tokkoon ni qabu. Bakka kanatti VIP waan ilaaluu ni dandeessu. USDT 20 hanga 100 kan isin deposit gootan. VIP 2 banachuudhaaf USDT 100 hanga 30 kan isin deposit gootan. Haala kanaatiin tokko tokkoon hunduma isaa iseentanii ilaaluu ni dandeessu. VIP 6ffaa banachuuf immoo maal gootu USDT 8,000 hanga 25,000 jedha. Yaa'u tokko tokkoon ilaaluu dandeessu hunduma isaayyuu. Maalumaafuu wanti ani hojjechaa jiru kun beeksisa ta'uusaa akkanaaf hubattan gamanan isin beeksisuu nan barbaade jechuudha. Kana booddee maal gootu isin recharge kan jedhu bakka kana jira.
riichaarjii gootanii VIP keessan erga filattanii booddee riichaarjii kan jedhu erga tuqxanii gara fuulduraatti dabarsitu. Kana booddee maaliin akka riichaarjii gochuu barbaadan as keessaa ni filattu. Fakkeenyaaf ani USDT BP20 yoo filadhe haala kanaan irratti nan tuqa. Kana booddee adreesii kana koppii nan godha jechuudha. Koppii erga godhee booddee adreesii kana gara baayinaansii kiyyaa yookiin immoo gara waaletii kan biraa kan hin fayyadamu seeneen USDT BP20 irratti deposit nan godha jechuudha. Deposit gochuudhaafis maal gootu gara waaletii keessanii ni deemtu. Waaletii kamiyyuu fayyadamuu dandeessu. Amma fakkeenyaaf baayinaansii irraa waan baayinaansii qabuuf gara baayinaansii kiyyaa nan deema. Kana booddee as kan jedhu bakka kana jira baayinaansii keessa achi nan tuqa jechuudha al tokko. Kana booddee ergan haala kanaan tuqee booddee sendi kan jettu bakka kana jirti al tokko ishee tuquudhaan on chain withdraw kan jettu irratti nan filadha. Kana booddee USDT kan jedhu jalqabarra jira isa filachuudhaan neetworkii isa BP20 bakka kana jira isa jalqabarra jiru kana erga filadhee booddee bakka kanatti immoo adreesii koppii godhee ofii sana paste nan godha. USDT fakkeenyaaf USDT meeqa deposit gochuu barbaadinaa jedha. Fakkeenyaaf USDT 20 yoo ta'e 20 jedheen barreessa. Gara gadiitiin withdraw kan jettu jirti. Withdraw godhee irratti galchuudhaan maalin godha gara platform-itti nan deebi'a. Ergan gara platform-itti deebi'ee booddee bakka kanatti recharge complete kan jettu jirti. Al tokko ishee irratti tuquudhaan recharging kiyya akka complete naaf ta'e nan beeksisa jechuudha. Haala kanaatiin recharge gochuu dandeessu. Ani duraan recharge godhee waan hin jiruuf lammaffaa recharge gochuu hin barbaadu. Kanaaf maal gootu amma akkamittiin akka hojjettan kan isinitti argisiisu ta'a. Kana booddee erga haala kanaan recharge gootanii dhuftanii maal gootu wanti isin gootan gara gadiitiin dhuftu meaning pool kan jettu bakka kana jirti al tokko ishee irratti ni tuqxu. Kana booddee bakka kanaatti meaningii isiniif eegala jechuudha. Yeroo meaningiin kun isiniif eegalee booddee maal ta'a gara gadiitiin isiniif dhufa kan collect kan jedhu bakka kanarratti isiniif dhufa kan collect jedhu sanatti bakka kanaatti collect akkasiin goota USDT isiniif kenna jechuudha. Erga haala kanaan collect gootanii booddee immoo maal gootu maallaqa keessan irraa baafachuudha jechuudha. Maallaqa keessan irraa baafachuuf immoo maal gootu gara gadiitiin mii kan jettu bakka kana jirti al tokko ishee keessanii dhuftu. Kana booddee bakka kana dhuftu erga bakka kana dhuftanii booddee bakka kana withdraw kan jettu bakka kana jirti. Recharge kan jedhu recharge goone irra withdraw kan jedhu irratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Erga haala kanaan withdraw irratti tuqxanii booddee baalaansii keessan irratti yoo withdraw gochuudhaaf baalaansii keessan akka isin security password guutan yookiin immoo withdrawal password akka isin guutan isin gaafata bakka kanatti password ni guuttattu jechuudha. Password keessan erga haala kanaan guuttanii booddee maal gootu bakka kanatti confirm kan jettu jirti al tokko ishee irratti ni tuqxu. Kana booddee gara fuulduraatti isin dabarsee jechuudha. Erga inni haala kanaan isin dabarsee booddee neetworkii lamas jira kan isin ittiin baafachuu dandeessan BP20 USDT fi TRC20 USDT kan jedhu jira. Lamaan isaa kan barbaadan filachuu ni dandeessu. Fii hin qaban sababiin isaas lamaan isaaniiyyuu fiin isaanii zeeroodha waan ta'eef kan barbaadan yoo filattan rakkoo hin qabu. Bakka kana withdrawal address kan jedhu jira. Bakka kana withdrawal amount kan jedhu jira. Amount kan jedhu USDT meeqa akka baafachuu barbaadan isin gaafata. USDT baalaansii keessan irraa qabdan hundumasaa collect gochuudhaan ol ni gootu. Adreesii keessan immoo bakka barbaadaniitii deemtanii fidachuu ni dandeessu. Amma C-walletii fayyadama. C-wallet irraa kenn adreesii koo fidadhaa jechuudha. Gara C-wallet kiyyaa ergan seenee booddee receive kan jettu jirti. Bakka kanaa receive kan jettu irratti nan tuqa USDT jedha. Bakka kanaatti BP20 kan jedhu nan filadha gara gadiitiin BP20 jira. Isa irratti ergan tuqee booddee bakka kana copy nan godha. Ergan copy godhee booddee bakka platform-itti deebi'uudhaan ishii kana irratti maal godha paste nan godha jechuudha. Adreesii kiyya ergan paste godhee booddee security password isa amma guuttadhe kana bakka kanatti nan guutaa jechuudha. Haala kanaan security password kiyya guuttadheen jira. Withdrawal adreesii kiyya guuttadheen jira. Amount kiyyas ergan guutee booddee bakka kanatti maal godha confirm kan jettu jirti. Al tokko ishee irratti nan tuqa. Kana booddee kun akkuma argitan withdrawal success naan jedhee naaf xumuramee jira. Baalaansiin kiyyas 0 ta'ee jira. Amma C-wallet kiyya seenin akka naaf ergameef hin ergamne waliin cheekii goonaa jechuudha. USDT 2 akkuma argitan asirratti qaba. Kun ammoo akkuma argitan USDT 20 tuqa 8-9 naaf ta'ee jira. Meeqannaa ergameessa jedhu immoo bakka kana dhufne notification bakka kana jirti. Bakka notification kanatti al tokko ni tuqna. Kana booddee kun akkuma argitan USDT 18 tuqaa 3 tokko jedha. Bakka kana seennee waliin ilaaluu dandeenya jechuudha. Kun akkuma argitan USDT 18 tuqaa 3 tokko naaf seenee naaf ergamee jira. Haala kanaatiin isinis hojjettanii irraa baafachuu dandeessu jechuudha. Kan biraan kanan isinitti agarsiisuu barbaadu maalidha? Karaa biraa osoo maallaqa hin baasin karaa ittiin maallaqa argachuu dandeessan yookiin immoo karaa ittiin USDT argachuu dandeessan jechuudha. Tarree gara gadii irraa yeroo dhuftan bakka kana tiim kan jettu jirti. Al tokko ishee irratti tuquudhaan maal gootu bakka kana ni dhuftu jechuudha. Namoota invite gochuu isin gaafata. Bakka kanatti namoota invite gootu. Bakka kanatti maal jedha? Share your referral link kan jedhu bakka kana jira. Isa al tokko copy kan jettu bakka kana jirti. Copy ishee jettu kana yeroo isin tuqxan copy isiniif godha ofiisaati. Linkii keessan kana copy isiniif godha. Linkii keessan kana erga copy gootanii Telegram irratti, Facebook irratti, social media garaa garaa irratti share gochuudhaan
USDT namoota irraa argachuu dandeessu namootaaf referral gochuudhaan jechuudha. Haala kanaatiin erga referral gootanii namoota irraa USDT argattanii kallattiimaan irraa baafachuu dandeessu. Viidiyoo kana like gochuu hin dagatina. Viidiyoon kun akkuma jalqaba isinitti hime beeksisa waan ta'eef eenyuyyuu taanaan itti gaafatamummaa isaa ofiisaa waan fudhatuuf riisarchii mataa keessanii gaggeessuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.